Maqaa keenyatu. Kiyya Muhammad Nanja. Wanti dhahan malee hin jabaanne maali? Harreedhaa fi dhalaadha. Oh my God. Akkamitti? Harreedhis yoo dhohite malee hin jirtu. Dhalaanis yoo dhohite malee uleedhaan tokkoon taatu. Wanti walii lama beektaa? Walii lama. Dhawuu jechuun osoo fi akka xilaataa sanitti hin dhohine waa xiqquma dhohite. Silbuu namaas booda humni taakisitti. Waa xiqquma garafta malee diles hin dhohite. Ati yaaliin arganne? Dhahan malee hin jabaatu. Dhahan malee hin jabaatu. Garuu dhalaa yoo dhahan nama yoo dhahan namni laafa ta'u. Dhalaadhaan. Dhalaan dhahan malee hin jabaatu. Akkamitti? Akkanumatti. Adda baasee maqaa akkasii jabaattii kana kana. Wanti isii tana gaafii tana irratti Irraan si dabaru moraan deebi'a. irra dabritan. Finiinii mataa maaliif garatti dhiqumsa? Waan garaan dhukkubuuf waan garaan dhukkubuuf waan gisee gara kanatti sammuu dalaga. Garaan hin jenne garaan fayyee qaba garuu garaan liqimsita mataa dhukkubee Mataa dhukkubu. inni mataa fajjajame maal garaa isa dalaga? Waliin dalaga. Garaa fi mataa waliin dalaga. Akkamii wajjin dalaga? Wanni bishaan mataa gisee sinna hiite miila ni hanqata. Inni gata. Wanni garaa galseene sammuun hanqata. Wanti yeroo hunda fuuldura ka'ee jiru garuu ati jaanatti kun dandeenyees beekuus hin dandeenye maali? Jiruu fi du'aas ni taati. Akka ilmoo Ilmoo ijaan gartaa rogaa dhalate. du'a Du'a akka duutu ni beektaa. du'a akka duute beektaame jiruu wanti yeroo hunda du'a garuu du'a malee. Du'a mokoree. Jiruu fi duuti takka bara jiraachuu guyyaa duutu hin beektu ni beektaa guyyaa duutu hin beektu. Hin beeku garuu akka duutu ni beekta. Akka duutu yaadaan beekta malee guyyaa kanaan du'a hin beektu. Wanni isaaniif arguu hin beekuu hin dandeettu. Faallaan du'aa maal? Faallaan du'aa ilmoo dhaluudha. Ilmoo dhaluu Jireenya. jireenya. Du'aan du'aati ilmoo dhaluun sirriidha. Akkasii? Galatoomaa.